lesson is about ethics and the law. We will discuss about ethics and the law. Har'a jechuudha ethics yookaan namuusaa fi seera addaddummaa isaanii jechuudha. Ethics and the law inni jedhamu kun addaddummaan isaanii maal inni kan jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. So when you say law, laws are the norms that are formally approved by states, states power or national or international political bodies. But ethics is not, and morality is not approved by states power or anybody who is authorized politically. Addaddummaan morality, addaddummaan ethics fi addaddummaan law maal inni yoo jettani tokkoffaa lawni normii ummataa yookaan safuu ummataa duudhaa ummataa kan of keessatti qabu ta'ee kan barreeffamee yookaanis immoo bifa barreeffamaatiin taa'ee kan approve ta'e yookaan immoo qaama aangoo qabu bakka bu'oota ummataatiin kan approve ta'e yookaan mirkanaa'ee jechuudha. Ethics yookaan namuusii fi moraalitiin immoo akkasumiti jechuudha. Ethics yookaan namuusii hawaasa tokko yookaan ummata tokko mana maree bakka bu'oota ummataatti dhiyaatee waan mirkaneeffamu hin qabu. Moraalitiin isa akkuma kanaa jechuudha. Addaddummaan isaanii isa kana. So why ethics is not law? Namuusni maaliif seeran ta'u? Yookaan immoo namuusa akka seeraatti maaliif hin fayyadamnu? Why we do not use ethics as law? There are at least 5 reasons that's why we didn't use ethics as a law. Akka nuyi namuusa yookaan ethics akka lawutti akka seeraatti hin fayyadamnee fi sababoota adda addaa shantu jira jechuudha. Kan nu daangessu jechuudha. The first one is some actions that are illegal may not be unethical. Here, there are actions that are legal and illegal that we may act. But there are some actions that are illegal. But those actions may not be unethical. Because of this, we are not permitted or we did not use ethics as law. Siya tokko gochi tokko jechuudha. Action yookaan gochi dhala namaa tokko kan gocha seeraan alaa ta'uu danda'a. Garuu immoo unethical yookaan immoo kan namuusa cabse miti jechuudha. Kan namuusaan ala ta'e miti jechuudha. For example, speeding is illegal, but it calls to break it for emergency to hospital to save life. It is not permitted to drivers to speed or to have high speed, especially in cities or in the place where there is large number of people. But it is supported or it is ethical to break it for emergency to hospital. Amma fakkeenyaaf inni kun maayinni speeding is illegal. Konkolaachisaan tokko gaafa konkolaachisu ariitiidhaan garmalee fiigsuun seeraan alaa jedha. Haa ta'u iyyuu malee gara biraatiin gama namuusaatiin gaafa laallu namuusa sirriidha. Akkamitti sirrii ta'a? Yoo gara hospitaalaatti deema ta'e, yoo nama dhiigaa jiru dubartii da'uudhaaf adeemtu fuudhee fiigee gara mana yaalaatiin ga'uudhaaf fiigaa jira yoo ta'e namuusa sirrii qabachuudha konkolaachisaan kun. Ija seeraatiin yoo laalle seera cabseera jechuudha. Amma isaa ayyamameen olitti fiigsaa jira jechuudha. Kanaaf ambulaansonni fi konkolaataan poolisii yeroo baay'ee magaalaa keessa gaafa deemu ariitii isaaf ayyamamee oliin adeema. Ayyamamaadha jechuudha. Ambulaansiinis iyyaa fiigde jechuudha. Maaliif gama tokkoon na duraa goraa dhimma rakkinatu narra jira yookaan immoo nama rakkate jira sana mana yaalaatiin ga'uufan fiigaa jira waan jettuufu
Trafficking qabee dhaabee hin adabu jechuudha. But that action is illegal. Gochi sun garuu gama seeraatiin seeraan ala. Gama namuusaatiin immoo gaafa laallu gama moraaliitiitiin gaafa laallu waan sirriidha jechuudha. Lubbuu namaa oolchuudhaaf fiigaa jira waan ta'eef. The second reason is that some actions that are unethical may not be illegal. Gama biraatiin immoo maa inni there are some actions that are unethical, ethically not supported, but that action that we consider as unethical may not be illegal. Fakkeenyaaf gochi tokko maa inni unethical ta'a jechuudha. Garuu immoo seeraan ala yookaan immoo gocha seeraan alaati jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf akkaataa maduudhaaf aadaa kan keenyaatti gaafa namni guddaan alaa dhufu ijoolleen jalaa ol kaatee jechuudha. Lafaa ol kaateetu nama guddaa sana teessitti ijoolleen yookaan immoo namni umuriidhaan nu caalu gaafa dhufu jechuudha. Lafaa ol kaanee teessifna. Gaafa lafaa ol kaanee teessifnu namuusa sirriidha jechuudha sun itikaal jedhama jechuudha. Gama namuusaatiin sirriidha. Garuu immoo yoo jalaa ka'uu dinnes immoo poolisiin qabeenuu feenuu hidhu hin jiru jechuudha. Seera cabsite jedhee nama guddaa jalaa ka'uu didde jaarsa jalaa jaartii jalaa ka'uu didde jedhee namni dhufee nu hidhu hin jiru jechuudha. Gama namuusaatiin hoo namuus cabeera. Gama seeraatiin hoo seerri hin cabne. Seerri kanaaf bahee barreeffamee taa'ee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafidha kan nuyi itiksii akka seeraatti hin fayyadamne. So the third one is laws can be unethical or immoral. Sometimes the law that we are using may not be unethical or immoral. For example, United States of America's law permitting slavery in the 1880s, but most people today would say that those laws were unethical or immoral. At that time, or during 80s, the laws of United States of America permitted slavery as legal. But in terms of morality, in terms of ethics, it is unethical and immoral. Sadaffammaa inni seerri fakkeenyaaf al tokko tokko seerri kan namuusa hin eegganne yookaan immoo namuusa kan cabse ta'uu danda'a. Moraalii namaa haamilee namaa kan cabse ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf seerri bara 18ffaa keessa ture jechuudha. 80s gaafa jennu waggaa 10 of keessatti qabata yoo xiqqaate bara 1800 keessa heerri yookaan immoo seerri biyya Ameerikaa kan ture garbummaadhaan namni tokko nama bituu danda'a jedhee ayyama jechuudha. Slavery ayyama. Namni tokko garbicha godhee nama bituudhaaf ayyama kenna jechuudha. Gama moraaliitiin gama itiksiitiin gaafa laallu garuu unethical kan ta'edha yookaan immoo kan namuusa cabseedha sirrii miti jechuudha. Yeroo sanatti garuu seerichi sirrii ture hin ayyama waan ta'eef namni garba godhee nama biti seeraan ittiin gaafatamu ture jechuudha. The fourth reason is that we use different kinds of mechanisms to express, teach, inculcate, and enforce laws like penal codes, court ruling, and for ethics we use religious texts, professional codes of conduct. Here, to express or to implement law, we can to enforce law, we can use penal code and court ruling. But to implement ethics or to advise in terms of ethics someone who is unethical, we will use religious texts or professional code of conduct. This is their difference. Fakkeenyaaf sababni inni afuraffaa inni gaafa nama tokko fakkeenyaaf gaafa seera mul'isuudhaaf yookaan seera barsiisuudhaaf jennu maal fayyadamna? Penal code yookaan immoo seera adaba yakkaa jechuudha. Kan manni murtii abbaan murtiitti fayyadamee nama yakka hojjete tokko adabu jechuudha. Court ruling isa jennu jechuudha. Namuusa barsiisuudhaaf hoo maal goona? Namuusa hojiirra oolchuudhaaf religious text yookaan immoo yookaan quraana keessaa yookaan immoo
macaafa qulqulluu keessaa fudhanneetu namuusa cabse tokko ittiin gorsina jechuudha. Professional code of conduct yookaan immoo namuusa ogummaa hojii yookaan mana hojii. Fakkeenyaaf amma barsiisaanii namuusa mataasaa qaba, professional code of conduct mataasaa qaba. Yoo waa balleesse professional code of conduct sana irratti artikiliin jiru ilaalameetu bifa sanaan itti gaafatama jechuudha. Kanaafuu gaafa seera hojiirra oolchinu kan nu fayyadamnu, gaafa namuusa hojiirra oolchinu immoo kan nu fayyadamnu wantoota garagaraati jechuudha. Kanaaf ethics yookaan namuusa akka seeraatti yookaan akka lootti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. The fifth and the last reason is that of we use the coercive power of government to enforce laws, but merely condemning for unethical behavior. Yeroo baay'ee maal goona aangoo mootummaa yookaan humna mootummaa fayyadamna seera hojiirra oolchuudhaaf jechuudha. Garuu namuusa cabse tokkoof nama seera cabse fakkeenyaaf poolisiin gaafa qabu dhufu adaraa seeraa kottu deemee waajjira poolisiitti gaafa fuudhee deemu yoo namichi didee humna fayyadama rukutaa jechuudha. Humna mootummaa fayyadameetu humna seerrayyamee fayyadameetu humna madaalamaa jechuudha. Nama sana gara seeraatti geessaa jechuudha qabe. Yoo namni tokko namuusa cabsee argame hoo maal goona? Advaayis goona yookaan hin gorsina. Of eeggannoodhaan gorsina malee hin rukunnu jechuudha. Sossobuudhaan sossobnee geessina jechuudha. Akkasumatti jennee gara lafanni gorfamuutti gara jaarsoliitti, gara jaartoliitti, gara abbootiitti, gara harmooliitti geessina jechuudha. Yookaan gara hiriyaatti, gara hangafaatti akka inni gorfamuuf namuusaan geessina malee humna fudhatti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Rukutuu yookaan kabaluu yookaan dhiituu hin dandeenyu jechuudha. This is what we have discussed today. Let me add one thing, the other topic, that of the importance or goal of moral and civic education. Why we learn civics? What the aim of learning civics? Maaliif koorsii kana baranna yookaan immoo civicsii maaliif baranna? Moral and civic education kana maaliif baranna? Maali barbaachisummaansa? What the purpose? What the need? What the objective of learning this discipline? Maaliif baranna sababa isaa jechuudha. First, civic education is a discipline that deals with or studies with the values and sense of commitment that define active and principled citizen. Second, teach how to make responsible decisions. When we learn civics, it teaches us how to make responsible decisions and how to solve different problems of the community, like the problem of lack of good governance. It teaches us how to have care about the others or how to respect the others' idea. It contributes to the society and be tolerant and respectful of diversity. Those are the reasons that why we learn the course moral and civic in universities or in college. Sababoonni yookaan immoo bu'aan civicsii barachuu maal inni yoo jenne tokko value and sense of commitment yookaan itti gaafatamummaa principled citizen lammii namuusa gaarii qabu akka nu taanu nu barsiisa. Lammata teach how to make responsible decision. Murtoo dabarsinu keessatti murtoo itti gaafatamummaa of keessaa qabu murtoo sirrii akka nu dabarsinu akkamitti akka murtoo dabarsuu qabnu nu barsiisa. How to solve different problems of the community. Akkamiin rakkoo uummataa yookaan rakkoo hawaasaa furuu akka qabnu kallattiin nutti agarsiisa. Fakkeenyaaf rakkoo good governance jechuudha yookaan immoo lack of good governance. Bulchiinsi gaariin hin jiru yoo ta'e akkamiin bulchiinsa gaarii fiduu akka dandeenyu uummataaf jechuudha nu barsiisa. And teach us how to have care about the others. Namoota biraatiif yaada namoota biraatiif akkamitti of eeggannoo gochuu akka qabnu yaada namoota biraa akkamitti kabajuu akka qabnu nu barsiisa. It also contribute to the society. Hawaasaaf kana gochuudhaani bu'aa buusa jechuudha yeroo civicsii baran.
and to be tolerant and respectful of diversity. In our country, we do have diversity of language, diversity of religion, diversity of ethnic group, and diversity of way of life, culture, norms, values. We do have different diversities. Diversity kuni garaagarummaa jechuudha. Akkamitti garaagarummaa nu gidduu jiru waliif kabajnee walii wajjin jiraanna. Biyya keenya keessatti garaagarummaan amantii jira, garaagarummaan amantaa jechuudha, garaagarummaan aadaa jira, garaagarummaan afaanii jira, garaagarummaan qomoo jira, garaagarummaan duudhaa safuu jira, qomoo tokkoof kan biraa gidduu jechuudha. Isa kan akkamitti walii kabajnee walii wajjin akka jiraachuu dandeenyu, tolerant akka taanu, akkamitti wal danda'u akka qabnu nu barsiisaa jechuudha. Bu'aan siiviksii barachuun yookaan koorsii kana barachuun qabu isa kana jechuudha. So next we will continue from this part. This is not concluded, and the part and the next part we will continue. Yeroo itti itti fufna, kutaan kun hin dhumne, yeroo itti walii wajjin itti fufnaa jechuudha. Thank you for today's. Bless. May God bless you. Have blessed time. Galatooma yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf yeroo itti